Ashamaa harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota Mulugeta tuubii kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtanii nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa bakkuma jirtanitti isin bira naaf haa ga'u. Isiniin jecha akkam jirtu nagaa keessanii jira galata saayi. Odoon gara viidiyoo kiyyaatti hin darbiniin dura warri mana kanaaf haarawwataata saskiraayib laayik gochuudhaan na jajjabeessa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kooyi laayik godhaa viidiyoo isiniin jedha. Innaa Mulugeta maal qabattee dhufte hoonaan jettan dhugaa rabbi sabpiraayizii addaati. Maaliif namni wal jaalate tokko waaqa barbaades jechuudha addaaf fagaachaa oolii. Bakka wal ga'uun tokko hin jiru jechuudha. Isaa innis maal jechuun keessa hin oolu sabboontuu fi Musxafaan jechuudha. Wallolanii Musxafaan illee nama biraa sabboontuu irratti jaalatee nasiimaa jechuudha. Sabboontuun illee balaa saniin manaa baatee dhabamtee haadha ofiitillee miidiyaa irratti fiddee boojjistee dararaa adda addaa irra gahee ture jechuudha ummaa ishiitirra. Garuu dararaa san hunda keessaa dabartee haatis jechuudha. Waan hedduu agartee fatanaa hedduu agartee waan hedduun dararamtee jechuudha. Garuu har'a hoo sabboontuun jechuudha gammachuudhaani jaalallee ishii wajjin jechuudha. Akka duraan wajjin taphatanii wajjin bashannananii waan hedduu waliin dabarsanitti jechuudha. Bifa haarawaanii waliin deebi'anii jechuudha. Bakka bashannanaa yookiin immoo bakka addaatitti jechuudha. Bakka dura baddee jirtu sanirraa dhaqee Musxafaa fuudhee jechuudha sabboontuu bashannansiisaa buhaarsisaa akka duraan wajjin turanitti jechuudha. Akkasitti buhaartii godhaafii jira. Dhugaa dubbachuudhaaf namni tokko akkuma wal jaalate saniin itti fufee namni yadduu lama seenuu baate baay'ee namatti tola jechuudha. Sabboontuun Musxafaa hedduu jaalatte innis hedduu jaalata. Garuu waan xiqqoo isaa yadduutti muudamee fi akkasuma barumsa kiyya fixee si heeruma malee odoon barumsa kiyya fixeen si heerumu jetteen ishiin diddaan Musxafaan nasiimaa irratti jaalate sabboontuun akkam na eeggachuu dide kan jette sanumarraan kaatee mana badde amma garuu sun hunduu hafee jechuudha. Viidiyoo isaanii yoo dhaggeeffattanii jiraattanii sababa kiyyaan mana baatee baddee amma moo na wajjin badii duras baddeetuma jirta ammas na wajjin badii jedheeni amma gasin lakkisuu si fudhadhee manatti si gala jedhee sabboontuudhaani Musxafaanii. Ammas ishiin hin baduu si wajjin hin jetteeni wal mormaarra jiranii innaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko jaalata Musxafaan sabboontuun illee baay'ee jaalatti. Kanaafuu Waaqayyo baga walitti sin deebisee jedhaati. Du'aa godhaa fi isiniin jedhaa sabboontuunis bakka jirturraa baatee jechuudha. Gara ummaatiyyaatittan deebi'uu edaa haadhatu birattan deebi'aa ummaatootas yaadee obboleessa koo tokkichas yaadee jettee dhugaa rabbii waan baay'ee garaa nama nyaattudha jechuudha. Namni yoo aaree manaa ba'uu bakka waan irra ga'u yookiin waan argu waan namatti fakkaatu garuu ba'anii waan hedduu arganii yoo manaa ba'anii nama sanis waan yaadan namatti fakkaatu garuu yoo irraa fagaatan waan hedduu arganii waan hedduu baratanii sabboontuun illee amma ummaatiyya yaadee ummaatiyya birattan deebi'aa obboleessa kiyyas yaadee jetteeni Musxafaatti dubbattee jirti. Musxafaanis tamaam jedheenii jira. Innaa dhugaa waan baay'ee namatti toluu fi waan baay'ee nama gammachiisudha. Baga walitti Waaqayyo sin deebisee jaalalli keessanii akkanumatti taafufuu ammoo kan jaalala keessan as baatanii akkasuma fuula gammachuudhaan as baatanii akkatti waliin bashannantanii wal taphachisiistanii wal kofalchisiistan kanatti Waaqayyo gaa'ila keessanillee akkanatti gammachuudhaan nama walitti deebi'ee isin gaggeeffachisiisu Waaqayyo isiniif haa taasisu jedhaa fi sabboontuu fi Musxafaa fi du'aa godhaa fi dhugaa waan baay'ee namatti toluu fi waan baay'ee nama gammachiisudha.
Innaa Musxafaanis gara sabboontuu deebi'ee sabboontuu manatti galchee haadharraa eeyyamsiisee waan jirutti waliin deemuu qophiidha jedhee jira Musxafaani. Kanaafuu Musxafaa nama gaariidha dhugaa bakka ishiin jirtu barbaadee eessa akka jirtu ji'a meeqaf akka ishiin baddee turte kana jala deemee qoratee barbaadee goda ishiin jirtu as baasee sabboontuu wajjiniin akkatti bashannansiisaa jira. Dhugaa baay'ee waan namatti toluu fi waan baay'ee nama gammachiisudha. Jaalala jechuun kana jechuudha. Odoo dhiira tokko ta'ee haga kana ishii warra ofiitirraa fagaattee turte jechuudha. Haga kana haadha ofiitirraa fagaattee turte inna ishii baddee inna ishii dhiira jala baddee hin barbaadu jedheetillee diduu hin danda'a. Musxafaanii garuu Musxafaan nama gaarii waan ta'eef nama jaalala dhugaa qabuuf waan ta'eef barbaadee goda jirtu sabboontuu as baasee wajjin bashannanaa jira. Innaa ga viidiyoo biraatti walitti deemnu.